Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala maatii keenya maahitu. Har'aan tana viidiyoo seenaa namoota qaama miidhamtoota ta'anii addunyaa tana irratti dhiibbaa gurguddaa uumaniin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hamma dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura. Addunyaa guutuu irratti namoonni qaama miidhama qaban hedduutu jira. Namoonni kunniin hedduun qaama miidhamuu jechuun waan hunda dhabuu jechuudha jedhanii abdii muratanii jireenya ulfaataa jiraatu. Namoonni hammi tokko immoo qaama miidhamuu jechuun wanta qaban irraa waan muraasa dhabuu jedhanii waan amananiif sammuu isaaniitti fayyadamanii waan namni qaama fayyaa guutuu qabu hin hojjenne hojjetanii kaka'umsa addunyaa guutuu keessatti uuman. Namoota qaama miidhama ta'anii dhiibbaa gurguddaa geessisan kana keessaa seenaa isaanii baruun hedduu kaka'umsa irraa akka argannuu fi sammuu keenyaafis yoo itti fayyadamne bakka yaadne kamiyyuu akka geenyu irraa baranna. Kan jalqabaa Firaank D. Ruuzveelt. Firaanklin D. Ruuzveelt 1882tti dhalate. Pirezidaantii Ameerikaa 32ffaa ture. Bara 1921tti Ruuzveelt dhukkuba pooliyootiin qabamee miilli isaa laamsha'e. Kanas ta'ee sana bara 1933 irraa eegalee hanga bara 1945 ta'ee duutti pirezidaantii Ameerikaa ta'uun biyyattii bulchaa ture. Akkasumas Ruuzveelt pirezidaantoota Ameerikaa keessaa warra ciccimoo ta'an keessaa tokko jedhamee fudhatama. Firaanklin D. Ruuzveelt Ameerikaa irratti dhiibbaa guddaa uume. Sababni isaas yommuu bulchiinsa isaatti yeroo waraana addunyaa lammaffaa turedha. Akkasumas kufaatii guddaa irraa Ameerikaa baraare. Dhaabbata hundeessuun dhibee pooliyootis talaallii taasiseeraan. Lammaffaa Stephen Hawking. Stephen dhibee niwuroonii waliin wal qabatu isa keessatti waan argameef yeroo umriin isaa 21 ture. Jiraachuudhaaf waggaa 2 caalaa akka inni hin qabne ogeessonni fayyaa itti himanii turan. Dhibeen sun yeroodhaan booda haasa'uu fi socho'uu isa dhorgeen laamsheesse. Ta'us garuu akka ogeessonni fayyaa jedhanitti waggaa 2 keessatti hin duune. Ergasii eegalee Stephen qaama laamshaa harka sochoosuu fi dubbachuu waan hin dandeenyeef meeshaan libsisiisuu ijaa fi hidhii isaarraa hubattu dalagamee fi meeshaa koompitara hojjetametti fayyadamee dubbachuu eegaleen. Meeshaa kanatti fayyadamee kitaabota hedduu barreesseen. Kitaabonni isaa kunniin addunyaa astiroonoomii keessatti laayyoo miti. Qorannoolee hawaa qofa osoo hin taane argannoo mataa isaas qaba. Saayintistoota addunyaan qabdu keessaa tarree duraa warra argaman keessaa isa tokkodha. Kan sadaffaa Nick Vujicic jedhama. Dhalootaan Awustiraaliyaa Meelboorn keessatti bara 1982tti dhalate. Nick Vujicic wanti adda isa godhu ammoo yommuu dhalatu harkaa fi miila malee dhalate. Garuu wanta ittiin socho'u waan akka lukaa ta'e kan quba lama ofirraa qabdu ni qaba. Akkasumas motivational speakeridhaan waltajjii namoota miiliyoonaan lakkaa'aman qabdu irratti haasa'u haasawam. Namoota abdii kutatanilleetti gammachiisee abdii itti horan. Motivational speakers addunyaan qabdu keessaayis tarree duraa irratti argamam. Qindeessaa olaanaa dhaabbata Life Without Limits jedhamutti akkasumas sagantaalee gurguddoo si'a tokkotti namoonni hedduun hordofan kanneen akka CBC fi kan kana fakkaatan irratti barsiisaa beekamtii fi jaalatamaa gonfateedha. Akkasumas Life Without Limits kitaaba Nick Vujicic barreesseedhaan. Namni kun nama harkaa fi miila hin qabne yoo ta'u garuu nama wantoota namni harkaa fi miila qabu hin danda'amu jedhee dhiisee hojjechuun fakkeenya gaarii ta'edha. Nama sammuu qofa qabaachuu waan jajjaboo fi raajii ta'e hojjechuu akka danda'amuuf ragaa baheedha. Eegaa Nick Vujicic nama harka maratee taa'uudhaaf sababa guutuu qabudha. Garuu waan dhabe osoo hin taane kennaawwan inni qabu lakkaa'uudhaan nama raajii hojjetedha. Nama sammuun isaa sababa ol ta'edha. Silaa namni kun kitaaba mata dureen isaa Life Without Limits jiru harkaa fi miila malee jedhee barreessuu qabu ture. Garuu jiruu daangaa malee jedhee barreesse. Har'a anaa fi ati sammuu keenya akkamitti itti fayyadamaa jirra? Sababoota tarreessaa jiran namoo kennaawwan harkaa qabnuun abjuu fi mul'ata keenya galmaan gahuuf itti fayyadamaa jirra. Itti fayyadamnee taanaan sammuun keenya wanta feene itti raawwachuu dandeenya. Sammuu sababa ol ta'e haa qabaannu. Akkasuma isiin tunis nama qaama miidhamtuu taatee yeroo jalqabaatiif xiyyaara balaliisteedhaan. Seenaa nama harka osoo hin qabaatin kan xiyyaara balaliiseedhaan.
seenaa dubartii lammii Ameerikaa yoo taatu maqaan isiitis Jessica Cox jedhamtiin fulbaana 1986tti dhalatte. Haa ta'u malee dubartiin tun yeroo jalqabaatiif harka malee miila isiitiin dubartii xayyaara balaliifteedha. Yoom kana qofa dubartiin tun ispoortii gosa maarshaal aartii teekwaandoo keessatti bilaak beeltii qabattoo gurraacha nama fudhateedha. Garuu yeroo isiin harka lamaan malee dhalattu maatiin isii rifatanii turaniin. Keessattuu harmeen isii egeree intala isiitiif hedduu dhiphachaa turte. Erga isiin jabaattee deemuu eegalte maatiin mana barumsaa seensisanii barumsa eegalte. Ijoollummaa isiitirraa eegalee hamma ganna 11 harka nam-tolchee pilaastikaa uffachaa guddatte. Mana barnootaa keessatti barattoonni harka isiidhaa nam-tolchee kana ilaalanii itti qoosanii. Jessikaan eegasii murteessitee miila isii akka harkaatti fayyadamuuf of leenjisuu eegalte. Pilaastika harka namaatiin hojjetame dhiisuudhaan miila isiitiin waan addaa akka hojjettu murteessite. Jessikaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa erga xumurtee booda Yuunivarsiitii Arizoonaa seentee saayikooloojii baratte. Jessikaan akka jetteetti saayikooloojiin akkaataa nuti waa'ee wantoota itti yaadannu irratti dhiibbaa waan qabuuf baradhe jette. Yuunivarsiitii barattee erga baate namni kamuu haala kamuu keessa yoo jiraate akkaataa itti yaadu yoo jijjiire akka abjuu isaa galmaan ga'uu danda'u kaka'umsa addunyaa guutuu keessatti ba'achaa jirti. Jessikaan namoota hedduudhaaf kaka'umsa taatee jechi isii fi muuxannoon isii namoota hedduu keessatti dhiibbaa uumsiseeti jira. Akkasumas Jessikaan digirii jalqabaa qabaachuu bira dabree hayyama konkolaachisummaa illee qabdi. Ameerikaa keessatti nama harka osoo hin qabne kan xiyyaara balaliisee fi teekwaandoo keessatti qabattoo gurraacha qabu kan jalqabaati. Osoo qaama miidhamaa taatee jirtu waan namoonni miidhama qaamaa hin hojjenne hojjettee namoota hedduu irratti dhiibbaa uumsifte. Jessikaan biyyoota 23 ol irra deemuun kaka'umsa namoota keessatti uumteeti jirti. Qaama miidhamaa jechuun wanta hunda dhabuu osoo hin taane waan qaban irraa waa hanqachuu jechuudha. Rakkoon cimaa waan jireenya keessatti nu mudate osoo hin taane waan nu mudate akka itti ilaalluudha. Egaa addunyaan kun garuu warra sammuun naafatanii fi warra sammuun hir'uun malee warra qaama miidhamaniin tasuma hin baddu. Silaa naafachuun qaama milkaa'ina namaatti daangaa osoo godhee pirezidaantiin Ameerikaa 32ffaan Ruuzveelt wiilchar irra taa'ee hoogganaa hin ta'u tureen. Heelan Keeranisiinis ija ittiin libsattu hin qabne akkasumas duudaa taatee barreessituu fi nama siyaasaa cimtuu ifa biiftuu jalaa hin taatu turte. Rakkoon naafummaa sammuudhaa caale hin jiru. Gidiraan sammuun gabroomu caalaa hin jiru nis hin jiraatus. Rakkoo kana jalaa bahuufis immoo sammuun keenya sirriitti leenjisuu qabna. Sammuu leenjee burjaaja'u irraayis nu bilisoomsee yaada keessa keenyaatiin akka jiraannuu fi hiikkaa dhalachuu keenyaa akka jiraannu nu taasisa. Hundi keenya waanuma uumaa ilma namaa kan ta'e hundi kennaa adda addaa kan dhuunfaatti nuuf kenname qabna. Addunyaa tanarraa namoonni kennaan isaanii parsantii 100 wal fakkaatu tokko illee hin jiru. Kanaaf ofii keessistee namoota biraa fakkaachuuf yaaluun dogoggora guddaadhaan waa'ee dandeettii keetii carraawwan jireenya kee keessatti qabduu fi eenyummaa dhuunfaa keetii yaadi malee nama biraa fakkaachuuf hin yaalin. Namni kamiyyuu taanaan jireenya isaa keessatti ergama kan mataa isaanii qaba. Rabbiin hunda keenya tokkoon keenya dirqama adda addaa nutti kennee jira. Dirqama siif kenname namni biraa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf wanni nurraa eegamu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya kaayyoo uumamneef san addaan baafnee beekuu fi of taanee jiraachuudha. Egaa akkasumas seenaan kun seenaa rakkoowwan jireenyaa isii keessatti mudateen irraa kan ka'e jiraachuu hin barbaadu jettee turte. Fayyaan qabeenya caaluudhaan. Salwaa Hussein jedhamtiin biyya Ingiliis jiraattiin onnee isii hojii dhaabee du'eeraam. Boorsaa isheen dugda irratti baattee deemtu kana keessa baatirii chaarjii godhame kan akka onneetti ishee gargaaru. Kan ulfaatinni isaa 6.8 kiloogiraama ta'utu jira. Akka onnee isheetti kan dhiiga raabsuu fi gargaaru isaa. Kan isheen lubbuun jirtu sababa boorsaa isheen baattu kanaaf jechuudha. Guyyaa torbaan ji'a waggaa keessaa daqiiqaa tokkoofillee osoo lafa hin kaa'in boorsaa kana baattee jiraattiin. Akkasumas boorsaan onneen nam-tolcheen keessa jirtu kanaan osoo adda baatee sakandii 90 qofa turuu dandeessiin.
Abbaan manaa ishee yookaan isii cinaa taa'uun isheerraan fagaatuun rakkoon tokko yoo uumame akka dafanii onnee namtolchee kana qaama isheetiin wal qabsiisuuf bira taa'uun. Salwaan bara 2017 yeroo onneen dhukkubee mana yaalaa geessee as takkaa boorsaa kanaan adda hin baaneen. Boorsaa kana keessaa onnee namtolchee qaama ishee keessa dhiiga raabsuutu keessa jira. Onneen namtolcheen kun gatiin isaa qarshii biyya Ingiliz 86,000 kan bitamedha. Sababa kanaan lubbuun jiraachaa jirtiin fayyaa guutuu kaffaltii tokko malee Rabbiin nu badhaase osoo qabnu qabeenya dhabne jennee yaanna. Nuti qabeenya hin qabnu jennee kan dhiphannu nama fayyaa dhabee onnee namtolchee san argachuuf qarshii biyya Ingiliz 86,000 baasee yaadachuu qabna. Fayyaa qabaachuu keenya qabeenya caaluudhaan fayyaa guutuu osoo qabnu qabeenya hin qabnu jennee yoo yaanne isheenirraa barachuu qabna. Fayyaa guutuu Rabbiin tola nu badhaase qabaachuun keenya qabeenya waa hunda irraayyuu qaaliitiin. Fayyaa guutuu Rabbiin nuuf kenneen yoo itti fayyadamne wanta fedhe galmaan ga'uu dandeenya. Wanta fedhe hojjennee itti milkaa'uu dandeenya. Of qofa osoo hin taane maatii fi biyyaas waan fayyadu hojjechuu dandeenya. Jireenya keessatti wanti dursi kennamuufii qabu fayyaadha. Nuti hedduun keenya yommuu fayyaa qabutti fayyaan hangam takka barbaachisaa akka ta'e hin beeknu. Fayyaan Rabbiin gatii tokko malee nuuf kenne homaa hin qabu jennee of cinqaa oolla. Fayyaa gaarii qabaachuun keenya kutaa jireenya keenya keessaa barbaachisaadha. Fayyaa yoo hin qabaanne jireenyi keenyas gabaabbachuu danda'a. Akkasumas fayyaa keenya eeggachuuf nyaata madaalawaa nyaachuu fi sochii qaamaa yeroo hunda hojjechuun soorata qaama keenyaaf malu nyaachuun barbaachisaadha. Akkasumas yommuu dhukkubbiin nutti dhagahame ofirratti ilaaluu dhiifne dafnee furmaata itti barbaaduun barbaachisaadha. Fayyaa jechuun akka uffata citeeti. Uffanni cite dafnee yoo hin hodhine keessaa baqaqa. Yommuu inni citetti yoo hodhame keessaa hin deemu. Fayyaa jechuunis akkasuma. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa seenaan teenya tanarraa tana fakkaatti. Akkasumas viidiyoo seenaa teenyarraa gaaffii takka nuuf dhiyeessiteeti jirti. Gaaffiinis akkana jetti. Seenaa irraa tan isiniif dhiyaatte kanneen irraa maal barattan? Egaa seenaan irraa tun ergaa baay'ee of keessaa qabdi. Akkasumas seenaa hedduu kaka'umsa nama keessatti uumtuudhaan. Seenaa kana irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Maahituu qophiin isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofuu keessaniif hedduu nuuf galatooma. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura.